So bidda dawamu duwwaadha kun jambare. Kanaaf Yoo sukkaanaan dhugee dhiiga natti jedhamu. Sukkaanaan nama dalqisii qaban. Waa'ee jireenya itti waliin qabsiisan abaa jechuudha. Jireenyi qaala jettanii naannoo soogidda fooliidha warra innaa uummata keenna bartanii jirtan jechuudha. Marqaan malee dammaan hin nyaatamaa jedhi filachiisime. Dammaan jara Kaleessa jedhee ture kun marqa dammaan nyaachuun ni jira ni gaafatu. Marqa dammaan nyaachuun ni jira guys. Yookaan noo nyaatan foolii guuttan. dammaanii maal jira? Fooliis. Parsantii dhibba keessaa filataa no yes gootan. No fi yes gootan. Parsantii lamman tokko nyaachuu danda'an. Marqaan dammaan hin jiru dammaan takka dhaga'een beeku dammaan. Ani nyaadhee ofii kiyyaa jira. Marqaan dammaan jira. Dammaan eessa akkamitti nyaatamaa? Darbee jira. Si kan filachiif nama hawaasa wayisa jirraami. Ati reedii fixaftuu bilbilee keessee. Nyaata jira ba? Wayi dantaa jiraati fixaa dhibba. Fattanii kuma. Barnoota waan wantichi. Let's go dafa filadhaa poolisii ni gaa'eera. Eddee boksii sana baay'ee Eddee boksii du'a. Marqaan eeyyeen jedhamee akka jiru. Oromoo dhiisidhaamis galaatti bane. Maal? Televizyiin keenya nuna jechisiise. Waannoodha gaggabaabdudha malee hin jira. Gaggabaabdu yuutuubira gadhiisan. Amseen anna dhide. Mitin dho'e. Oogidda? Salaata illee ulaa dura salaata agar. Salaata lafa hin garaa qubne salaan naabbo. Garaa qubamee salaata maal jedhan? Kaa salaataatti deemu. Biyya arabaa takkas jira ooftee salaatta. Itoophiyaa garaa gulaa. Jaajaa isaa fudhatame. Muwaddileen koloo achi mara. Koloo segundo. Muwaddileen dhaabbate agaanee sagalee galu sun nama Itoophiyaa. Maal huyyoo achitti salaannee galaa mana. Abbee gara naami gulbaa akka maal laa? Moosaan inni yaabanii yamatoo ni salaata. Shambuusaa sanatti qabannee ananii Allah yaa qabat goona biyyattii bilee. Durii nama namni kun masjiida qaba. Ambaayii nama masjiida salaata biyyatti. Biyyeen fedhe biyyatti masjiidumatti salaatti. Jummaa summa billaa iladin in eenyu rafamne inu. Warri sobdamee rakkiftanii ani darasoonni nu himatan. Fuuldura saffaan tokko kudhan eega shanii durii qofatam. Ulamaan takka keessa hin jiru. Sheenyi takka imaamni takka keessa hin jiru. Macarasharra lammata saffii jalqabaa jedhan. Namni hin qabatin saffii lammaffaa sadaffaa qabadhaadha. Ganama barsaa'aa tamaaniyaa dhaqeerraa tamaaniyaa ta'a saddeet Itoophiyaa. Jummaa qabata. Jummaan namatti tola barbi. Jummaan Itoophiyaa kanamatti tolu asara. Kiyya keenya tokko waa gabaadha beektaa guyyaas jummaan gabaadha nu biratti. Innaa gaayisochee qanii jummaa biyya keessa ni gabaa qanii kan. Jimaata keessa jimaata fi kibxata. Guddaa. Keenya immoo Udiin immoo akka kaleessi gabaa ture keenya. Guyyaa kaleessaa ture keenya. Kaleessi maali? Kaleessi maksanyoo. Maksanyoo moo? Uwwisa billee gabaa wiixatallee jirti. Tuni magaalaa miti lafa. Ilaa bakka. Magaalaa miti lafa. Ilaa bakka si. Magaalaa miti lafa. Ilaa bakka si. Maksanyoo. Maksanyoo nama abitti qabe. Salam naachuu dhabe. Salam alaikum. Ol qabe lafatti garagalee gaafara. Kaameraan kee maal nama fakkeessa reeti? Bareeda. Auzu billah. Kibbo. Uummata maaliin fakkaataara? Siiduu itti jedhe. Jira ta'i kee kursiin kulootti. Kursii bal'aa qopheessinee fi diriirfattee quufellaa nyaatu jenne. Masha Allah, abduu see kenna baga nagaan dhufte. Dhugaa rabbi namni yaada hin jijjiirre nama du'e qofa. Baga yaada jijjiirte. Maal taasiselee salke? Mitiidha. Namni mitiin eessaan achiin hin ta'e ol taalee namni yaada hin jijjiirre nama du'e qofa. Abduu see yaada jijjiirseera. Amma Fatiyaa yaada jijjiiruu dide. Fatiyaa qofatu yaada naa jijjiiruu dide. Fagoo jirti malee jedhan dhufte. Fagoo jirti malee Fatiyaan hin jijjiirti yaada maaliif jennaan? Baay'ee miira keessa nama galchee jiran. Mee akkami sheeyni maashaallah ustaaza keessan kabajamaa. Ustaaza keessan kabajamaa. Antena irraa bubbisne jallate maal se? Si barbaadeen si argatan jiranu. Ustaaza keenya. Ustaaza keenya argitanii namni sarchi godhee na barbaada. Amma abduu sarchi gootee na barbaadaa turte. Ustaaz na radaa waan goone minaamin. Ayyitanii seena. Mee?
Daanachu. fayyamneerra. Nagaa gareedii dhabate. Ayyanne. Anis fayyaa jira maqaa gooftatti. Injira ala. Ati ashaboodhaan nu Siduu dabala. dhagaa qabee lafatti. Reediin sukkaara qabe. Atoo. Sukkaaraan dhuga. Ashaboo dabala. Biyya keessatti shorbaa sukkaara moo ashaboon dhugan gadi qaba. Wallahi shorba akka sukkaaraan dhugamu buna yoo ta'e malee. Wallaahi wabillahi gaafat. Gaafat dhufe koomenti dubbisna yoo jarri Koomenti dubbisna. shorbaan Biyya sukkaara keessatti shorbaan sukkaaraan immoo soogiddaan. soogiddaan dhugama. Biyya keenyatti amma ani sukkaaraan beekaan. Koomenti. Soogidda inni naan jennaan naa jedhame na dinqe. Silkii taan bira Reedii facaatummaa si dabalaa. kan irraa gaasa dhufu ta'uu. Brother, sorry, live irra ture. Sirta. Ol bahe. Ayyee. Shorba sukkaara moo mil? Sukkaaraan inni eenyuun sukkaara jedhatee uummanni koomentii beeku. Sukkaara argite? Biyya biraatitti dhalattan isin. Nuti sukkaara hin beeknu boo. Uummanni soogiddaan dhugaa qofa qabaadha. Wallahi soogiddaani biyya keenya. Wallahi oromoo kutaa kudha tokko keessaa yookiin ganda keessan qofitti sukkaara. Wallaahi wabillahi ani dinqiina ta'e ashaboon dhugamaa yoo isaan naan jedhan na dinqe. Shorbaan biyya keenyatti sukkaaran beekaa. Abdus akkamitti jiru ashaboon dhugama ashaboon barkalee nama qabsiisa. Shorbaan bare mee akka ala nafaanii qabachuu waan lafti naan mara sukkaara jaaladhu. Koi gaafaraan sirrii hin jiru. Laa ilaaha illallah. Biyya adda addaa keessa jirra jechuun Itoophiyaa masan keessatti Gudii dabar. haalli nuti jireenya hawaasa keenyaa baay'ee wal faalleessaadha jechuudha. Maaliif jennaan? Sukkaaraan shorbaa dhugamu argee na dhibee na dhiisuu dhibee. Asxaa ilaa siqiti. Xiqqoo akkana siidu. Akkana karaa fi senta zoos. Baay'isee zoos akkana mul'atu baaka. Eskere paap. Amma mul'attu? Mul'annam. Eeshi. Sukkaaraan. Ijoollee jimmaa isa salphisa akkam? Meerri ijoollumti jimmaa meerra shaboo jedhaa roofi? Ijoolleen jimmaa qotu qoonti gareessa ashaboo namoo shorbaan ashaboo namoo sukkaaraan dhugama naannoo keessanitti. Walla beekanya sukkaarree. Wallahi shaboo. Sukkaarri bunaa nu dhiyeenya jalqabame bar soogiddaan dhugamu. Wallahi. Soogidda ammoo uummanni ammoo soogidda. Soogidda nuti soogiddaa jenna. Guys isin naannoo keessa soogiddi hin jiru ta'a malee sukkaarri. Nuti soogiddaa Sukkaarri hin jiru ta'a malee ani dinqiira ta'e Sukkaarri caaraa dhufame. Buna fa'aa soogiddaan dhuga uummanni buna. Eekaa? Bunallee soogiddaan isaa. Wallahi soogiddaa. Soogidda wajjin qofa fayyadamtuusin. Wannoo biraa keessatti dhalattan isin. Pilaaneetii biraa keessa jirtan malee. Lakki wallahi Pilaaneetii amma addunyaa irra jirtu keessatti bunni Mee qofa itti kaa'ime sagalee filannaa. Foolii kaa'u. Foolii kaa'iti. Shorbaan soogidda moo sukkaara jettee tokko. isinii kaa poolii isinii kaa Uummanni haqaan filachuun soomaara. haqaan filattan sooma jirta waan ta'eef namni takka soomina poolii san irratti warri sukkaara. Girigiri ini siapa deh? Girigiri ini si baku ayu tuh shopee sa tiga di sini.